Tole ashamaar kafuuni kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtuu nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata waaqayyo inni nagaa keenya ta'ee eebbifamu isiniin jechuu jaalannaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya like share subscribe gochuun dagatina comment lafa kaa'uun dagatina yaada keessan nuuf hira guyyaa har'aa nama wayii na biratti argama jechuudha nama kana beektu laata YouTube irratti maqaan ishii Masii Tuubii jedhamti jechuudha. Anma dhaqee booleedhaa si fideetti Masii. Booleedhaa dhaqee fideef jechuudha. Kanaaf jechuudha. Boolee jaan fideef isin immoo maal gochuu qabdu? Isin immoo ani booleedhaa dhaqee fideera. Isin immoo taaksii barbaaduu qabdu jechuudha. Gara biyyaa akka galtuuf jechuudha. Daawwattoota keenya suma dhuguma isaa isinitti yoo himnu jechuudha. Masiin na biratti argamti Masii Tuubiidha. YouTube ishii Masii Tuubii jedha jechuudha. Ani YouTube ishii subscribe akka gootan, like akka gootanii fi comment akka gootaniif keessumatti subscribe godhaafiti maatii argattu 1,000 guuttu hojjechuun barbaada jettee jirti jechuudha. Isinis immoo gaaf tokko akkasuma hojjechuu barbaadan nu bira dhuftanii subscribe gootachuu dandeessu. Warreen maatii koo taatan garuu dhaqaatii jajjabeessa dhaqaa gara ishii mana ishii jechuudha. Manni ishii babbareedu tokko jechuudha. Viidiyoo babbareeda gadhiiste argeera. Kanaaf daawwattoonni keenya dhaqaatii maatii ta'aa fi jabeessaa laayikii tuqaa fi viidiyoo bareedaa hojjedhaa jettee jirti jechuudha. Viidiyoo ishiis argeera. Viidiyoo babbareedaa qaba jetteettis immooti. Mucaan kun jechuudha miinzeena kadhachuu dhuftee akkuma YouTube ishii irratti illee dubbadheera. Miinzeena kadhachuu dhuftee heerumuu barbaada. Kanaaf miinzeena kootu jettee na kadhachuu dhufte buna amma fedde buna burcuqqoo miti burcuqqoo ta'e burcuqqoon kadhatu natti fakkaata. Buna burcuqqee tokko marga jettee baattee dhuftee jirti har'a akka aadaa asiitti jechuudha. Miinzee namni kadhatu akkasii isiniin jechuu barbaada. Kanaaf yoo misa cidhike fuulduun kana mee surprise dhaan gabbawutti jirti gaafa saa jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u daawwattoota kabajamtoota leensaa mul'una faamilii kam jirtu nagaa keessanii nuti nagaa galata waaqayyo har'aan tanaa isinitti argameetii jira walaa barannu isiniin jechuun barbaada gara mana Masii Tuubiitti safeeramtanii jirtu afeerraa keessan irraa kan hafne Masii Tuubii seenuudhaan subscribe gochuudhaan maatiin haftaan jajjabeessaa chaanala kiyya naa guddisaa wala guddisnu waliin haa guddannu isiniin jechuun barbaada. Please hundumtu keessan seenaa subscribe naa godhaa jechuun barbaada. Galatooma. Eeyyeen egaa akkuma nutis baay'ee kadhataa turre jechuudha yeroo YouTube eegallu kadhattuun taane jechuudha. Nuti garuu walitti kurfoomneetu na sana jechuudha. Baay'anneetu liivii irra teenyaash wal gargaarraa taraa jechuudha. Ammas guruupiin jiraachuu danda'a garuu guruupiin hin jiru. Iseen hanga yoona guruupii. Guruupiin guute guruupiin YouTube guddifachuudhaaf subscribe argachuudhaaf achi keessa jiranii Telegram sanarratti share si godhachuudha wanti kee karaa immoo share jiru jechuudha. Isinis sadaraa keessan dabaladhaati. Biyya keessatti akkuma argitan networkiin bahuu dhiisuu danda'a. Yeroo hundarratti argamuu dhiisuu dandeessi. Maaf nufaanaa kufaan naqamee jira funyaan koo cufameera. Samoodhaan kana kufaa ileenyaan naqabate jechuudha. Kanaaf maaf nufaanaa akka keenyatti fiigdee hojjechuu dhiiste jettanii adaraa keessan akka irratti hin qabamne qabamuu dandeessu. Garuu warreen guruupii qabdan biyya keessa jirti kan hubattanii akka guruupii keessatti dabaltan jaalalaan isin gaafadhaa. Warreen immoo na jala jirtanis immoo dhaqaa subscribe godhaa fi guddachuu barbaadu mucaan kun hojjechuu barbaadu jechuudha. Kanaaf jechuudha maatii ta'aa fi gara ishii dhaqaa daawwadhaa fi maatiis ta'aaf bilbila ishii maannoo viidiyoo ishii yeroo ishiin hojjette dhaqaatis laayikii tuqaa fi daawwadhaa fi isiniin jechuu barbaada. Sheeriin godhaa fi dhaqaa liinkii ishiis isiniif fida isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sin jaalanna sin kabanya Che sono
Wantoota keenya nama tolutti lixee jechuudha. Dhimma keessan qarraxamtu jette. Dhageessita. Dhimma keessan qarraxamtu winaan jette jechuudha. Kana ati immoo mee waa tokko irra buusanii watawwatee dadhabee watawwatee hin dadhabee. Wii watwaata. Natti kolfiti argitanii. Dafni watwaati mee xiqqoo. Watwaatee hin dadhabee dhugaa waaqa. Anaa cabsu. Maali achi? Maali silkii kun dhukkoomayyu? Nama kolfisiisu maali nu kolfitan? Ishee amma watwaati mee xiqqoo ishee. Watwaatee hin dadhabee. Anis meeshaa baana watwaataan ture kophaa watwaati. Warroonni immoo chaanaalli keessanii beekamaa ta'e please sheerii nuu godhaadhaan jajjabeessadha. Fayyoo jaalalaan mina arrabsite. Miti maal si Fayyoo mee sheerii godhi mee armadee araaramna. Mucaa kanaafis sheerii godhi. Ekkoo jaarsummaa isinii dubbata. Jaarsummaa dubbachuuf dhufte iyyuu sirbisaayyuu. Malee akkatti hin ta'u. Fayyoon isaa maaliif akkasii abaarte amma bira deemeetuun gaafachuun qaba. Gaaf tokko dhaqiiti. Anis yoo hin danda'e ati daa'imaallee maa daandii deemuu hin dandeessu maa nama meeqaayyuu waadaa galteetu waadaa nyaatte. Maa waadaa sin galu. Baaftuu bira nan dhaqa'ee waadaa galee waadaa nyaadhe. Amma fayyoo bira gaafa mucaan koo dukaana deemee sirriitti of danda'e. Akkatti harka qabbeen dhaqa malee amma tokko manaan bahu. Hin bahu manaa. Gaafa shindeessan dhaqa dhugaa. Gaafa shindeessan dhaqa. Ani amma sitti daala hin da'u. Hin da'u masti. Eenyu dursa reega? Kan ishee dursa kaan immoo daa'ee miti amma xiqqoo ishee hin jiru natti fakkaata. Nama siisu. Lakkii shakkisiisu. Amma natti deessan dhumna bakka maalumaaf akkati. Yoo kasarri xiyyaarratti wal arguu dandeessu. Eeyyeen cidharratti yoo fayyoo yoo neeffeeramte ta'e miizee kadhatta miizee. Miizee siifishiidha. Lammaffaa isheen taasisa bakka. Manuma baay'ee naqeetti. Bakka ta'u. Viidiyoo kana ilaalta yoo ta'e itti qophaa'ii. Eeyyeen miizee lammaffaa tokkoffaa garuu nan caarratiin tokkoffaa ta'eera. Lammaffaa irratti itti qophaa'ii veelloo bitadhu veelloo lama kan uffannu maali? Moommi simatu waasitu nu kireessa. Uffata aadaa. Wayyoo moo daawwattoonni nuuf filatan. Eeyyeen nuuf filadhaa sanuu. Koomenti jalatti. Bakka fayyoo warra yuutuubaroota malee godhu miizeette. Hundaa tuubii jirti hunda dandeessu tuubii. Hunda dandeessu tuubii. Bakka ishiin barana miizee godhatte. Safara sana godhatte. Hidhatte taate garuu sargi. Naqni sargiisitti. Qophaa nyaatte dhugaa. Qophaan itti gootee nyaatte hunda dandeessu. Warri sargii qophaa nyaattan waan furdanne maallee furdanne atis waan hunda dandeessuun somaa xiqqoo ishee huqqattoo dhuma. Anumayyuu wayyammoo. Innaa akkasii isiniin jennaa daawwattoota keenya laayikii tuqaa viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwadhaa isinitti meera. Mucaan kun immoo keessumaa sa'aatii akka guuttattu saskiraayibii taataan qabu bara. Sa'aatiidha. Saskiraayibii badaa rakkoon qabu. Sa'aatii otoo yoo si danda'ame sa'aatii guuttatte otoo biyya arabaatti deemtee sirran turu daftee guuttatta garuu isa siitu badeegaa dafee guutuun nasii. Daa'im tura ofirraa Antura kanaas. Maamiti garuu daawwattoonni kee yaa'una gargaaru jedhee abdii guddaan isaan irraa qaba. Anaan qaanessinaa dhugaa daawwattoota kiyya nan qaanessinaa dhaqaati wal kabajuu naa jiraatu wal kabajnaa wal jaalallaa jiraatu kabajnaa jiraatu isiniin jechuu barbaada adaraa kana salphifne dhaqaati maatii ta'aa fi laayikii tuqaa fi isiniin jechuu barbaada sa'aatii taphachiisaa warri dandeessan immoo sa'aatii taphachiisaa fi biyya keessa jirte waan ta'eef jechuudha. Otoo achi keessumaa Dubaayii warri jirtan warri mutu biyya Arabaa jirtan iyyuu sa'aatii irrumatti banaa fi dhiisa viidiyoo ishee jechuudha. Yeroo sana sa'aatii lakkaa'aaf sirriitti jechuudha. Sa'aatii otoo guuttatte saskiraabii nama kana taataan qabu. Isa abbaaf viidiyoo bareedee gaafa hojjette saskiraabis godha. Rakkoon qabama kana jechuudha. Isiniin jedha daawwattoota kiyya nagaatti turaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u wanti jettu jira wanti dabalata nagaan turaa wanti jettu hin jiru mana masii tuubitti wal arginu mana masii tuubitti gaafa cidhaa innanna mana ishee jechuudha. Sanarratti immoo sarpiraayiziidhaan dhiyaatu qaba. Sarpiraayiziidhaan dhiyaataa isiniin jechuu dandeenya.
jaalannaa daawwattoota keenya nagaatti nu tura oolmaa gaarii isiniif haa ta'u isin jaalanna isin kabajna laayikiidhaan nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabbadha nagaatti tola oolmaa gaarii ciao ciao ciao